Wajira anjirin. Dhagaatti cuubaa jedha. Maqaa eenyuutiin maqaa waaqa sadan tokkootiin fidi meenaan jedhan ragaa. Jiran. Ani jechuun akkuma ati agartuun social media kana nan fayyadamaa googilaa nan fattasha beektaa dhugaa dubbachuudhaaf barbaadi nama gaafachuu nama kana tajaajile nama gaafadhaan naqee ishee minna qabe. Wayyo. Achi gaafa naqee barbaadi gaafa nabu gaafa naqee uumaan jedhamaatus boqonnaa 28 sanas dubbisu maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuubanii bartoota godhan jedha malee maqaa waaqayyoo maqaa ilmaa waaqayyoo abbaa maqaa waaqayyoo ilmaa maqaa waaqayyoo afur qulqulluu sadan waaqayyoo tokko hin jedhu hin jiru. Hundoo hin jiru. Kanaadhaallee hin jiru. Hareessa jiran jiru. Hin jiru. Adagaa. Adagaadhan jedheen adagaadha godhee maali yaa rabbi kun hidheen achi ana ittiin gattaa'e waan taane waa dhooqa. Bari nu yaadate yeroodhaan nu yaadate amma dhufaa jiru akkamitti dhufaa jiru gurri isaanii tajaajiltoonni eessa jira beektaa abdoo waama dhugaa hima gara keenya jira laa akkas qabanii amma diishii isaanii ala garuma keenyatti hojjetala otoo taa'anii akkanaan jedhee tokkotu kalee naa bilbilee amma dhuguma dhugaan kun isinii galee wayii moo hinuma dhaqxanii ishee mitu isin qabeennaanii haftanii amma isinii moo maalumatti isinii galeennaan dhugaa mannuu galeen jedheen mee dhugaa maaltu isinii galeennaan rabbi tokkicha ta'uu nuu galeeraan jedheen eeyyee tokkumaa nuun jedhe eenyu rabbi tokkichi sun ennaan ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘላለም አምላክ የሆነው ምናምን ነገር ናን ጀደ ኤሳ ዱብስተን ጀናን ፈተሽ ደቤ የዘቦዳ ኢላሜ ናን ጀደ ኤናን ዱጋን ኩን ሁንዱምቱኑ ገሌ ነገር ዋን tokko bicha nu rakkisee de jechuun barumsa taa'een dubbadhaa asirratti intinidha obboloota ko dhugaa dubbachuudhaaf kan nuyi asirratti haasofnuuf kan nuyi asirratti kolfinuuf kan nuyi asirratti maal jechuun nuyi ifaa kennee gammanneetu kolfinaa gaafa obboloota keenya maatii keenya yaadannu garuu asirratti boonya osoo hin taane guyyaa nutti dhaga'amu qaba akka nama tokkotti nutti dhaga'ama. Sababiinsaa maatiin keenya abiddaaf kaadhimamanii wanti nu gammachiisu hin jiru obboleessi keenya obboleettiin keenya harmeen miitattee nu deessee abbaan nutti rakkatee nu guddisee abiddaaf kaadhimamuusaa utuu dhageenyu agarruu wanti nu gammachiisu hin jiru gaddi kana caalu hin jiru inaa nan beeka garuu maaltu jira namoonni kutaa 8 yoo barumsi jalaa baddee kutaa 10 yoo barumsi jalaa baddee kutaa 12 yoo barumsi jalaa baddee yeroo baay'ee maal ta'u teoloojii yoo baay'ee teoloojii barumsa macaafaa baratu naannoo baadiyyaatti galanii tajaajila jalqabu saboota magaalaatti guddifachaa dhufu isa booda achumarraa carraa kanaan akkaataa hojii akka hojiitti yaadanii gara tajaajilaatti namoonni kan isaan dhufanii isa booda jireenyi isaanii kun sana qofa irratti hundoofti hojii irraa ba'aniiru nagadarraa ba'aniiru barumsarraa ba'aniiru hawaasummaa irraa ba'aniiru hojii hojjechuu hin danda'an hojii ogummaa hin qabanii garatti goran hin qabanii bakka yooma leeluyyaadhanii mawanneedhan malee sii galee innaa sodaan isaanii inni guddaan barumsa jechuuf hin jiru ogummaa jechuuf hin jiru nagada jechuuf hin jiru bakka sodaa dhugaan hundumtuu namaa galee wallaahi ani ayinaawana persentii 79 olan beekan namoota akkasii garuu dipendi jireenyi isaanii kan irratti dipendi ta'ee ishee sana qofaadhaan damosa gati argatan qofaadhaan sana qofa gati yaadaniif dhugaa kana haguuganiitu akka waan dhugaa kana hin beekneetti rakkatu yeroo baay'ee. Innaa rabbi immoo waa'ee keenya beekaa utuu nuyi hin uumamiini waan nu ittiin jiraaf kennu kana abbaan barbaade argatu kana isin hin dhowwatu sababiinsaa islaamummaa nama filateef kenna islaamummaa qaalii kana isinii kennee waan isin jiraatan rabbi isin dhowwatee bineensa isin nyaachisu rakki rabbii bal'aadha hin sodaatinaa duniyaan jedha gama kootiin
waan lafarraa kana mana kiraayeef jettanii waan nyaatamtee barbadduuf jettanii waan ganama nyaatamtee guyyaa dhabamtuuf jettanii waan guyyaa nyaatamtee galgala dhabamtuuf jettanii lubbuu keessan borii abiddaaf kaadhimtanii hin taa'inaa jedhaan akka kootti itti tafaati maal jettame? Baay'ee yaada qajeelaa yaada dhugaadha miti garuu waan haqa waan haqaati bar waan itti qabaaf itti qabaan qabni dabarre waan sirriidha. Maaliif jennaani dhugaani humna qaba garuu anamma yeroo baay'ee namootaaf waamicha gaafan godhu dura dubbisaan jedhaan ufuma kee fixii kottuun jedhaan itti afaan nama waameen naannoo dhufee minaamini yookiin abdiin nama waameen naannoo dhufee tun taane fixiitii kottu fixadhuuti bakka shuurii ta'iiti. Amma warra manaazilamii kan amma as fakkaatan achi fakkaatan hin ta'u bakka fixee gaafa dhufe bakka namicha of danda'adha bakka rakkoon qabu. Amma fixee dhufnetti garuu hin ta'u amaluu fayyoochi jiru jedhee yoo dhufe ejjennoon itti faafe ejjennoon abbaa ta'e wayii gargar ta'uu danda'a. Kan abdii fi kan abbaa ta'e immoo gargari bakka waliin argu jechuudha. Abdiinii dhugaa argatee dhufe. Abbaan ta'e immoo akkasumatti abdii ilaalee dhufe yoo ta'e kufaadha namichi. Karaan isaallee imala dheeraa deemuu hin danda'u. Maal jechuu barbaade? Iddoo waggaa 4 gabbaramu 3 gabbaramuuti baakkaachuu hin dhibbatiinaame. Sammuma keessan firii godhaame sammuma keessan. Daraama rabbii tokko waaqessitanii 2 waaqessitanii 3 waaqessitanii maaliin jedhan hin jedhe isin duukaa immoo 4 jechuudha bakka gubiidha kun tokkitti isan duune isan nyaanne isan dhugne isinii galee koottaati karicha qabadhaa karichi mayyuu waan qabadhaa waan hin jedheef immoo qabattanii yoo rabbi isin qajeelche qofaadha yoo rabbi isin qajeelche qofaadha. Kan isinii amantaa kan argachuu dandeessan yoo rabbii isin qajeelche malee raawwattanii abadan hin argattan yoo rabbii isin qajeelche qofaadha. Carraa argattanii immoo rabbii isin qajeelche jennaan sammuu nagaa jiraattu boqonnaa nagaa qabdu ciniinniqiin hin jiru. Uummatni musliimaa kana jechuun bakka maalin jedhaa daa'imniidha warqiidha akkuma abdoonni yeroo baay'ee jedhu immoo damma. Dammi immoo damma ta'e miti gaa damma keessa damma isaa kabbaadii tokko jira beektaa kun naatti qabdu bakka adiin tokko hin jiru baddaatee walalaa wayii qulqulluu tokko makaa kan hin qabne koomtoon jedhamu gaanni beektaa. Waan jennu dhabne malee isa hin caalaan waanuma itti fakkeessinu dhabne malee isayyuu. Jechoota keenya isheetti xiqqoodha isheen kun malee kanatti fakkeessu miti. Jecha kanaan madaalamaa hin taane waan ofii keenyaan ittiin ibsachuun nurra jiraatu waan jiru sanaaf kaafna malee islaamummaatu kan afaan wal qixxaate jechuu miti. Amma tokko jedhe islaamummaa warqii dhannaan waayyaa sirrii jettee dhiyeennaan maal warqii yeroo murtaa'e booddeen bada sammuu akkas taanaan ilaa asii gadii warra yaadantu jiru. Amma namni tokko asii ol fiiguu gaafa dadhabu asii gadii fiiguu dadhabula. Asii ol sirrii. Kun amma warqiidha gaafa jenne nu warqiidha gaafa jennu warqiin qoramtee ilaalamtee rakkina hedduu qormaata hedduu keessa dabartee dhuftee immoo ol baatee gurra namaarraa morma namaarraa quba namaarraa iddoo gaggaarii filatamaa gati isheen teesseef malee karaa isheen dhuftee keessa dabartee itti fakkeeffadhiisa waan itti fakkeeffannu dhabnee itti fakkeessine malee in caala warqii bareedinni isaa akka warqiidha yookiin immoo gitisaa gatiinsaa warqiidha jechuu barbaanne osoo hin taane adeemsa inni keessa dhufe islaamummaan kallattii garaa garaati. Wallaahi karaa islaamummaan dhufe kanaatu inni alaaqi wallaahi ni haasa'uu hin danda'u. Akka salphaatti as hin geenye waan meeqatu gatii meeqatutti kaffalamee gatii nama meeqatutti wareegamee dhugaan kun awwaalamuudhaaf waan hin ta'amne hin qabu. Garuu injifatee moo'ee guddachaa ifaa ol jedhaa mataasaa ol qabachaa alaabaasaa ol qabachaa dhufee nu bira ga'ee nun immoo dhaloota dhufutti hin dabarsina inshaallah rabbi nu gargaara. Akka ajaa'ibaatti amma nuyi waa'ee keenya illee itti fufnaa barumsa illee akkuma kana
itti fufna maaliif jennaan galatooma Ustaaz Ali. Nuti amma nuu gale ela ijoo dhugaa nuu gale utuu beeknu inu kaamsina yoo ta'e sammuun itti hafa yookiin sammuun Mustafaa nagaan laatuuf maraadhu dhugaa kana ukkaamsin sab godheen taa'ee jedhe alchilim hin danda'u raawwadhe wayii malee jedhanii dubbisuutti deebi'u. Dubbisanii gaafa jedhan Yohaannis 5:30 anoo humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Anoo maan gochuu hin danda'u. Sanatti gaafa dhufamu achumarraa ka'u. Isattaanitti dhufu. Abbaan koona caalaa isa dhufti fa dhufu. Anatti amanaa isa an argetti isa manaa namni anatti amanu isa ana ergetti amana malee anatti amana miti faasa jedhetti dhufu. Kutichi koo Yohaannisuma 5:30 sana gajibe aannan dubbadha namoonni garuu dubbii koo tuffatu jedhaante ማለት ነው sadarkaa humni hundinuu aangoon hundinuu silxaanni hundinuu sassaabamee miila isaa jalatti deebifamee baasadhatti dhufu. Qorantoota duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 24. Kanaafi amma dhaloonni tokko maal sodaatu beektaa abduu akkuma silayyuu ati jette dhugaan jiru galee fira amma sadarkaa luboota gurguddaatti garuu namoota bare faana akkamuu wal godhaa hidda maatii bal'ifanneerraa ijoolleen keenya akkas ta'aniiru asuma bakka asirratti umurii kosoo asumatti hin du'ee bada bakka maalin godhan naa galeerallee darbee galleera sodaa nama kan qabantu jiru. Sodaan namaa kun immoo lubbuu namaatiif furmaatan ta'u lubbuu isaatti kan filatu. Sodaa abjuu hirriba malee bulan jedhanii. Kana bakka baramma atituu waan barbaadde taate namni maqaa si dha'uun dhiisu beektamni. Maali akkamitti dhiisa? Annama miti gaafa namni maqaa si dha'uu dhiise ekkoo namummaa kee shakkuu qabdaati. Amma akkoo abdiidhaa jedhamu abdiidhaa qabamu wayyoo maaloo nu qabaa'ee warreen suni qabaa ka'ee maaloo qabaa'ee hundar beelanii maaliif nu dhiyaatee jennaanii maaliif hidhamuu didee harkisaa dheeraa dhatte tokko harkisaa dheeraa nama kaadee alalaala akkatti yaadu bar sadarkaa turti fidu sii galee kanaaf amma nuti immoo maal jenne ericha warruma waggaa afurii jalqabanii amantii kanatti keessan dura qabaayee jennee jechuutti gaadhe maalissa Luqaasiin qabaayee Yohaannisiin qabaayee Maatiyosiin qabaayee jette maleeti. Achitti badee dubbii. Achitti badee maali ati natti buuteen yoon kofee walikkoo amantiin ibsu walin argu wantichi walin argu maali bu'uura amantiisa kana doktiriinii waldaasa kana. Beennuyi waan isaan beennuyi akkuma waan hin beenne nu godhanoyi kun irraan maddee ilaa. Kun hin jiru mucaan qaalii kana mannaa akkan jaalattu wal. Innaa kanaaf iyyuu dhugaan jiru tokkicha innis islaamummaa qofaadha. Islaamummaan kun immoo waanuma abbaan arge utaaleetti ba'ee waanuma abbaan arge immoo utaalee keessaa ba'u miti. Islaamummaan kennaa rabbi jaallatee ilma namaatiif kenne amantii dhugaadha. Amantii dhugaadha gaafa jennu amantii dhugaa ta'uusaa kan ibsu ragaalee quraanaa hedduutu jira. Akkasumallee ragaalee macaafa qulqulluu keessatti wantoota baay'ee gaafa fudhannu wantoonni baay'een garuma achiitti akka isaan si gototan kan godhan wantoota baay'eetu jira.
amantiin ilma namaatiif kenname jedhamee macaafa isaa keessatti barreeffama. Islaamummaa qofaatu amantii ilma namaatiif jedhameetu barreeffame macaafa amantii isaa keessa. Akkasumallee amantii kan biraan barbaadinaa jedha. Amantii kan biraan barbaadinaa rabbi sinirraan qeebalu akkuma jedhu warra amantii kan biraan barbaadan warra hongaa waaqarratti warra kasaarani jedha antee bannaati. Ajaa'iba bara. Wallahi. Innaa baba. Waan tokko yoo wallahi yoo obbolummaa nuun obbolaa nu godhachuu obbolummaa nu dabalachuu yoo ta'e malee faayidaa mataa isaa yoo ta'e malee faayidaa mataa isaa gaafa nuyi obbolaa godhee nu dabalachuu yoo ta'e malee waan nu irraa argannu koomishiniin nu kaffalamu tokko hin jiru. Garumaa inni dhugaa argine kana namni argatu dhugaa barre kana namni haa baru dhugaa arganne kana namni ifa argine kana namni haa argu jenneetu qabsoo kanatti jirra malee namni gara islaamummaatti dhufe dhaabbanni islaamaa koomishinii nu kaffaluun qabu. Rabbi irraa kan nuyi argannu gatii keenya nun siigalee namoonni tokko dhiifama namoonni tokko amma gaafa haafisaan gurguddaan naannoo kanaa dhaabatu lakki ampuulii mashiinii xiqqoo wayyaa isaa ampuulii keenyatti hin bu'iinaa isa guddaan dandeenyu kaffaltiisaa garuu kaffaltiisaa wantichi bara yeroo sana namoonni akka jedhan nutti ulfaata kaffaltii qaba seeritti nutti ulfaata maali kaawusaa nutti ulfaata ampuulii mawayyaa ishuma birrii 50 Kejire. Bisa rata. Kejire. Gafar sefo. Anu kasih sini. Oh, episode 3 uga. Isa dura bara turan sama dura maju jaturan. Namni amma gafa argut. Bilis namni ko samusa kun nimbilu sobne yote. Samusa kun naga salah ne yote. Jireenya kamu jiraate hiika qabatatti fakkaatu na. Jireenya akkamii jiraate? Jireenya akkamii jiraate? Hiika qabu. Sammuu kun nagaa daallaan dhufee jennaan tiiliyeena miiliyeena on qabaate konkolaataa dhimma barbaade on qabaate waan tokko iyyuu gatii hin qabu. Waan tokko sammuun koo garuu nagaa qabaa an harka koo duwwaadha yoo ta'e bakka rakkina hin qabu. Namoonni obboloonni koo biyya keessa biyya alaa jiran warri dhugaa kanatti warri diinii kana jaalatan bira koosa dhugaa akka isaan ta'an beeka. Kanarraa kan hafe bakka sammuun koo nagaa argachuu qaba bilisoomuu qaba sammuun koo firideemii argachuu qaba. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afura qulqulluu waaqa haadha minam ani beeka koottaa yaa'aa keessaa koottaa yaa'aa dhaggeeffataa jirtu koottaa keessaa yaa'aa dubbat koottaatti keessaa yaa'aa maal jennaan mee dubbisaa shubbisuun kun yeroo baay'ee hin dhaabattaa hin utaaltu yeroo sagantaan dhumuu uffanni kee tokko illee hin jiru ganaa galteetu wayyaa kee miicuutti yaaddaga saamnaan immoo hin jiru adagaa kun immoo adagaa kee argaa oolte hin dhaabattaa Untu intane iya icha turre iya inna battu iya inna ayyo sama kana dapat tadi itu dan kursi pakai saka easy bro easy benar garu cukup sa pada rabbi aga jelchu